Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ በሆነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘብፃነ እስከዛት ሰዓት ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲዋን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessan iyyuu maqaa waaqayyo qulqullaatiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam yoo nageessaan, akkam turtan. Ameen galateeffamuu nama lasaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Ameen. Addan baatutii ati teenyaa ati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa waadan qaraaniyyuu qulqulleettiin dubaroo maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Ameen. Kitaabni qulqulluun kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu qulqulloota ergamootaa, qulqulloota duukaa bu'ootaa, qulqulloota tulootaa akka kennaa fi kabaja waaqayyootti kabajni isaaniif mala waan ta'eef maqaan isaanii kan kabajamee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Ameen. Dhugumaa dhugaan isiniin jedhaa namni lammataa hin dhalanne mootummaa dhuguma dhugaan isiniin jedha. Namni lammata yoo dhalate malee mootummaa koo arguu yookaan dhaaluu hin danda'u. Wangeelaa qulqullicha Yohaannis boqonnaa 3:3. Egaa akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti sagalee waaqayyoo waliin baranna waan ta'eef kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti waaqayyoodha. Nuti hundi keenya iyyuu tajaajilaa isaati waan taaneef anan bakka hin jiru hundatti sagalee qulqulluu Phaawulos isinis immoo bakka jirtanitti akka hubattaniif laphee qulqulleettii Liidiyaa waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya hunduma keenyaaf haa kennu. Egaa akkuma beekamu waqtiin amma irra jirru yookaan yeroon amma irra jiru sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo sooma guddaa Abiy Tsoom jedhamee kan beekamudha. Egaa sooma kana keessatti immoo hayyichi mana kiristaana kan ta'e qulqullichi Yaa'idis akkas jedhee ni dubbata. Sooma hunda isaatiif guyyaa guyyaan yookaan immoo torbeen maqaa isaa yookaan moggaasa mataa isaa moggaasifiira. Egaa nuti amma immoo kan ilaaluu qabnu yookaan immoo kan ilaallu torbee torbaffaa kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamu jechuudha. Niqoodimoos. Egaa namni Niqoodimoos jedhamu kun jalqabuma maalummaa isaa yeroo hubannu Niqoodimoos hayyuu amantii kan ture akkasumas immoo nama baay'ee barate baay'ee beekas kanarraa kanaaf immoo dursaa beektota kan jedhamee beekame Niqoodimoos nama jedhamu ture. Egaa akkuma torbee darbee tajaajilaa amanamaa yookaan Gabri'eel jennee barannee torbee kanarrattis waa'ee Niqoodimoos ni baranna. Egaa akkuma ammas niin jedhe Niqoodimoos yeroo jennu hayyuu amanamaa akkasumas hayyuu beekaa kan barate addunyaarranis akkasumas immoo jecha waaqayyoos kan barate kan beeke jedhamee akkasumas immoo beekaa jedhamee waamameera. Niqoodimoos namoota jabana san keessa yookaan immoo bara san keessa turan keessas nama beekamtii fi beekumsa olaanaa qabu ture jedhama. Egaa ilaalaa yaamaati waaqayyo. Torbeen amma waamamu kun Niqoodimoos jenneerra. Niqoodimoos jechuun immoo barataa galgalaa jechuudha. Maqaan isaa Niqoodimoos yaa jedhamu malee galgala jecha waaqayyoo sagalee waaqayyoo nama baratuudha. Akkasumas immoo guyyaa nama hoogganaa yookaan immoo aangoo guddaa qabu ture. Egaa ilaalaa yaamaati waan waaqayyo. Niqoodimoos Farisaawiyaan fi Yihuudoota kan bulchu yeroo sanatti yookaan immoo hoogganaa Yihuudootaatti ture. Egaa akka isaanitti immoo seerri isaan baasan immoo namni Kiristoos Yesuusitti amane duuka bu'aa isaa ta'e mana mukuraa keessa ni ari'ama. Akkasumas immoo miseensa isaanii ta'uu hin danda'u ture. Egaa Niqoodimoos isuma sana jecha sana guutuuf guyyaa jecha isaanii yookaan immoo wanta isaan raawwatan hundaa aangoo inni qabu fayyadamee raawwachaa ture. Galgala immoo sagalee waaqayyoo yookaan immoo dubbii waaqayyoo barachuuf ni deema ture jedha yaamaati waan waaqayyo. Mi aangoo kan hunda osoo qabu yookaan immoo kabaja guddaa kanarra osoo jiru
jecha waaqayyoo barachuuf kara galgala mana waaqayyootti ni deema jedha yaamaati mana waaqayyoo. Ilaalama. Namichi kun jechi waaqayyoo akkamiin agamiin yookaan immoo jecha waaqayyoo akkamiin lapheen isaa jecha waaqayyoof akkam akka bitan ni hubanna jechuudha. Kanaaf Niqoodimoos kara barsiisa isaa gooftaa keenya fayyisaa keenya alfaa fi omeegaa kan ta'e Yesuus Kiristoos bira dhufe. Gaaffis ni gaafate jedha. Akkas jedheen yaamaati mana waaqayyoo. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti akkas jedhee jecha sagalee isaa ni argina. Yaa barsiisa hoo waaqayyoo si wajjin jiraatii malee mallattoon ati raawwachaa jirtu kun kan raawwatu yookaan kan jiruuti ati waaqayyoo biraa barsiisa taatee kan dhuftee akka dhuftee ni beekna jedheeni ragaa ba'eef Niqoodimoos. Yeroo sanas immoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni akkas yeroo jedhuun gooftaan deebisee akkana jedheen. Maal jedheen? Dhuguma dhugaan siin jedha. Namni lammataa yoo dhalate malee mootummaa koo arguu yookaan immoo dhaaluu hin danda'u jedheen yaamaati waan Waaqayyo. Egaa jecha kana irratti maal hubannaa? Lammata dhalachuu jechuun maal jechuudha? Akkamiin immoo lammata dhalannaa kan jedhuuf Niqoodimoos gaaffii ture. Akkas jedhe Niqoodimoosis deebisee akkana jedheen. Kun akkamiin ta'a? Namni erga dhalatee yookaan immoo namni namarraa erga dhalateen boodatti ni guddata. Erga guddateen boodatti ni dullooma. Erga dulloomin boodatti lammata ni dhalatamoo yookaan immoo lammata namarraa dhalatamoo akkamittiin ta'a jedhee Niqoodimoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkas jedheen wangeela Yohaannis boqonnaa 6:6 akkas jedha yaamaati waan Waaqayyo. Dhuguma dhugaan siin jedha. Namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo dhalate malee gara mootummaa Waaqayyoo seenuu hin danda'u jedha yaamaati waan Waaqayyo. Egaa jecha ulfaata isaa kana ilaala. Maal jedhe? Namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo dhalate malee mootummaa koo seenuu hin danda'u yookaan dhaaluu hin danda'u jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kana jechuun maal jechuudha yeroo jennu hiikni ilaalu akka abboonni keenya manni amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo nu barsiistutti bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuu jechuun akkuma kitaaba qulqulluu keessatti kaa'ame wangeela Maatiyuus boqonnaa 28 irratti akkas jedha. Daqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa bartoota koos taasisa jedha. Kanaaf hafuura qulqulluu fi bishaan irraa cuuphamu jechuun Sillaasee amanuu jechuudha. Sadummaa fi tokkummaa isaa amanuu jechuudha yaamaati waan Waaqayyo. Tokkummaa jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya abbaan ilmi hafuura qulqulluu nu uume yeroo jennudha. Akkasumas immoo nu jiraachisaa jira yeroo jennudha. Akkasumas immoo yeroo dhufaatti isa lammaffaatti lafni kunis samii kana kan dabarsu jechuudha. Tokkummaa isaa yeroo kaasu. Akkasumas immoo sadummaa isaa yeroo kaasu maqaadhaan abbaa ilma hafuura qulqulluu akkasumas immoo qaamaan gonga qaama abbaa gonga qaama ilma gonga qaama hafuura qulqulluu jennee kan ilaaludha jechuudha. Kanaaf bishaanii fi hafuura qulqulluun cuuphamu jechuun mootummaa Waaqayyoo dhaaluu jechuun yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo seenuuf maaltu nu barbaachisa yeroo jennu iccitii Sillaaseetti amanuu nu barbaachisa. Maaliif namni hundi amanee cuuphama waan ta'eef cuuphamee erga cuuphameen booda kiristaanaa yookaan immoo bitummaa Sillaasee ni ta'a waan ta'eef miseensa mana kiristaanaa waan ta'uuf kanaaf Niqoodimoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee maal jedheen dhuguma dhugaan siin jedha namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo hin dhalanne mootummaa koo hin dhaalu jedha. Kitaaba isaa qulqulluu irra jira yaamaati waan Waaqayyo. Kanaaf Niqoodimoosis immoo jechi kun hin hubatamneef ture. Ammas ibsuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedheen kan foonirraa dhalate kan fooniti. Akkasumas immoo kan hafuurarraa dhalate kan hafuurati. Jechuunis kan namarraa yookaan immoo namarraa kan dhalate kan namaati. Ilma Waaqayyoo yookaan immoo hafuura Waaqayyoo irraa kan dhalate garuu kan Waaqayyooti. Jedheen yaamaati waan Waaqayyoo. Lammata dhalachuu jechuun kanadha. Lammata dhalachuu jechuun hafuura qulqulluudhaan hafuura Waaqayyoo qulqulluudhaan jecha Waaqayyoo qulqulluudhaan sagalee Waaqayyoo qulqulluudhaan eebbifamanii mootummaa Sillaasee ta'uudha. Lammata dhalachuu jechuun isa kanadha.
Kanaaf lammata yoo dhalattan malee mootummaa kun dhaaltan jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Niqoodimoosis immoo jecha kana argee maal jedhe ni jaallisiifateedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sammuu namaa waan hubatuuf maal jedhee ni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin akkas jedheen jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:7 akkas jedheeni. Waan sin jedhuuf in ajaa'ibsiifatiin. Waan sin jedhuuf in ajaa'ibsiifatiin. Fakkeenya tokkoon siif kaasa. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin fakkeenyaan barsiise. Akkas jedheen. Qilleensi gara barbaadetti bubbisa yookaan immoo qilleensa. Sagaleen ni dhageessisa. Garuu garami akka dhufe yookaan garamis akka deemu hin beektu. Kan hafuura irraa dhalate hundi akkuma kana jechuudhaan Waaqayyus fakkeenyaan Niqoodimoosiin barsiise. Yeroo kana qilleensi garami akka dhufu hin beektu. Garamittis akka bubbisu hin beektu. Dhugaadha kun. Hafuurri qulqulluunis hin mul'atu. Hojiin isaas ajaa'ibsiifamaadha. Garamis akka deemu hin beektu. Kanaaf Niqoodimoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiise. Maal jedheni? Hafuurris akkuma kanaadha. Maalidha? Yeroo bishaanii fi hafuura qulqulluu irra dhalanne mootummaan inni guddaan jireenya bara baraa kan ittiin argannu akkasumas immoo murtee isa dhumaatiif kan nuuf kennamte mootummaan Waaqayyoo kan ittiin dhaalludha jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo jechuun egaa jireenya gammachuu akkasumas immoo jireenya dhiphina tokko hin qabne jireenya bara baraa jireenya hin dabarre jechuudha. Kanaaf isa sana argachuuf immoo bishaanii fi hafuura qulqulluu irra dhalachuun nu barbaachisa. Yookaan immoo cuuphamnee micummaa Sillaasee ta'uun nu barbaachisa jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaafis Niqoodimoos akkasiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiise. Waaqayyo irraa dhalachuun hangam akka iccitii nama ta'e hubachiise. Waaqayyo irraa dhalachuun hangam akka iccitii nama ta'uu yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluu nu hubachiise jechuudha. Niqoodimoosis deebisee akkas jedheen yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif irraa barata waan ta'eef gaaffii gaafatee deebii irraa argata waan ta'eef akkas jedheen ammas kun akkamiin ta'uu danda'a? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:8. Egaa jecha isaa kana sirriitti inni hubanna jechuudha. Guutummaan guututti torbee torbaffaa kana yookaan immoo Niqoodimoos jedhamee hayyuun mana kiristaanaa keenya qulqullichi Yaareed akkuma moggaase. Torbee kanarraa kitaabni qulqulluun dubbifamu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 kaasee guutuun hanga lakkoofsa 12 sirriitti dubbisuu ni dandeessan. Jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin barsiisee ni argattu. Egaa Niqoodimoos aangoo guddaa qaba ture. Hoogganaa ture. Garuu yommuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa galgala deemeeti barata ture. Kun akkamiin taaree yookaan immoo kun akkamiin ta'uu dandaaree jedhee Niqoodimoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin gaafate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis deebisee akkas jedheen hubadha yaa maatiiwwan Waaqayyoo jecha kanarratti. Akkas jedheen jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Ati barsiisaa warra Israa'el taate kan akkamittiin hin beektu jedheen. Kanaaf hangoonni baay'een akkasumas immoo nuti hunda hin beekne kan jedhanii mootummoonni baay'een jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo hin beekan jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Jecha kanarraa yeroo hubannu akkas jedhagaa Niqoodimoosiin maal jedheeni? Ati hooggantoota Israa'eliin taate akkamittiin kana jecha kana hin beekne? Haga ammaatti akkamittiin hin dhageenye jedheeni. Kanaaf namoonni baay'een hin beeknu jechuudha. Namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo hin baranne jechuudha. Hooggantoonni baay'een dubbii Waaqayyoo hin baranne jechuudha. Kanaaf akka Niqoodimoos ta'uun dirqama jechuudha. Niqoodimoos osii hoogganaa isaa hin ilaalin kabaja isaa osoo hin ilaalin galgala deemee Yesuus Kiristoos jala taa'ee waliin sagalee isaa barata ture yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf jecha isaa yoo baranne kabaja qabnu irratti nu fidaama. Aangoo qabnu irratti nu fidaama. Akkasumas immoo kennaa qabnu irratti nu fidaama jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Niqoodimoos egaa kana jedheen booddatti
Gooftaan keenya ati barsiisaa warra Israa'el taate kana akkamittiin hin beektu jedheen. Akkas jedheen dhuguma dhugaan sin jedha waan beeknu ni dubbanna. Waan beeknu ni dubbanna. Kan argines ragaa ni baana. Ragaa baay'insa keenyaaf in fudhattan. Waa'ee biyya lafaa yommuu isinitti himu kan in fudhanne yookaan kan hin amanne waa'ee samii akkamiin amantu ree jedhaan yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa jecha kana ilaala yaa Waaqayyo. Ilaalamee maatiiwwan Waaqayyo maal jedhu? Kan beeknu ni dubbanna jedhu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kan argine ragaa baana. Akkasumas immoo ragaa baay'insa keenya lafarratti kan lallabdu hundummaa isin amantanii. Kanaaf iccitii samii akkamittiin beekuu dandeessu jedheen. Maaliif jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo lafa addunyaa handara lafaa kanarratti kan jiru yeroo lallabamu amanuu qabna. Yeroo lallabamu jecha kana fudhachuu qabna. Kan hin fudhanne taanaan akkamittiin jecha iccitii Sillaasee yookaan immoo jecha samii hubachuu dandeenya. Kanaaf Niqoodimoosis gaaffii inni gaafate hundumaayyuu deebii argate yaa maatiiwwan Waaqayyo. Deebii irra argate. Egaa samii irra kan bu'een alatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irra kan bu'een alatti gara samii kan ba'e eenyutu hin jiru. Innis samii irra kan bu'e ilma namaa qofaadha. Innis jedheenii Niqoodimoosiin barsiise Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa kana jechuun samii irra kan bu'e isa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kara samiis kan deeme isaadha. Eenyunnillee jedhe haadha teenya qulqulleettii dubaruu Maariyaam. Isheenis du'a ka'umsarraa akkasumas immoo erga duuteen boodatti du'a akkaatti jirti waan ta'eef. Kanaaf Niqoodimoos gaaffii gaafate sana hundaa deebii laatameef jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Deebii laatameef jechuudha.